Akkam jirtan daawwattootaaf hordoftoota qophii fayyaa urjii qaroo dhalootaa har'a barnoota addaa dhimma fayyaa hawaasaa keenyaa kalee fi infekshinii kalee irratti keessattuu cirracha kaleetii wal qabatee barnoota furmaata addaa qabadhee dhufaa jira. An Dr. Gaddisaa Gadaati. Hello visitors and followers of health program. Today I am bringing you a special lesson on the health issues of our community, kidneys and kidneys infection. Ashama nageenyi rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu. Sagantaa keenya qophii gatiin fayyaa keetii meeqa jedhu kanneen nu hordofaa jirtanii fi jalqaba irratti YouTube keenya TikTokii duuba deemuudhaan fayyaan faayaa subscribe gochuun dagatina. Yeroo baay'ee subscribe godhaa Caayaa jedhaa nu barreessaa yeroo jennu TikTokii marra dhuftanii barreessitan mallattoo YouTube keenya profaayila TikTokii keenya duuba jira. Isa dhaqxanii yoo subscribe nu gootan tarii YouTube si yoo qabaattan subscribe isinii goona. Takka ammoo YouTube yoo hin qabaatin viidiyoo keessan nama subscribe nu godheef viidiyoo 50 like isinii goonaa jechuudha. Ammoo wayita subscribe gootan like mallattoo qubaa yoo tuqxanii fi Caayaa jettanii YouTube keenya jalatti namoota barreessan deemneetii ilaallaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii urjii qaroo dhalootaa gatiin fayyaa keetii meeqadha. Har'a kan wajjin ilaallu waa'ee dhukkuba kaleeti. Hawaasa keenya keessattuu torbeewwan kana hospitalization yookiin ammoo buufatoota fayyaa hedduu keessatti akka Oromiyaattis akka biyyaattis waa'een dhibee kaleedhaa irraa dubbatamaa jira. Maaltu fide? Maddi dhibee kanaa maali? Akkasumas ammoo bu'urri of tajaajiluu ilmaan namaa keessatti wantoonni hir'atan maali? Namni tokko fayyaa ofii baraaruudhaaf gatiin fayyaa isaa meeqa ta'uu qaba? Ati hoo gatiin fayyaa keetii meeqa? Tarii erga dhukkubsannee qofa dararaa yookiin ammoo aaduu fi cita abdii jireenyaa keessa seenuun golga dhiibbaa dhibeewwan biraatiif saaxilamuudha jedheetii namana. Arragaa gabaabumatti mee rakkoolee kaleetii fi cirracha kalee akkasumas sadarkaa olaanaa kaleetii fi gulantaa kalee hagasuma tajaajilli kalee keenyaa immoo maal fakkaata? Jechamni namoonni waa'ee dhibee kalee salphisanii ilaalan yookiin kufuudhaan yookiin maal ta'uudhaan osoo hin taane dhibeen kaleedhaa dhibee sirritti cimaa ta'uu isiniif himuu barbaada. Kana jechuun yoo of eeggattan dhibee kalee irraa fayyuu dandeessan. Kana malees tajaajilli guddaan ogeeyyii fayyaa dhimma kalee irratti komachuu, ogeessi sun na wal'aanne, ogeessi sun dawaa sirrii naan kennine jechuu osoo hin taane dhibeen tokko amala akkamii qaba? Erga irraa fayyite dhibee san sadarkaa meeqatti mirkaneeffachuu dandeetta kan jedhus wajjin laalla. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa gatii fayyaa keetii qophiin keenya urjii qaroo dhalootaa gatiin fayyaa keetii meeqa jedhu keessatti egaa dhukkuba kalee yoo jennu dhukkubsattoonni kalee hedduun kan ka'umsaan mallattoo yaalaanis wal hin fakkaanne hedduu waan jiraniif al tokkotti hunda ibsuun hin danda'amu. Kanaaf wanti beekamuu qabu maalidha? Dabareedhaan akka isin biraan ga'us ani barnoota kana hin shakku jechuun barbaada. Har'aaf garuu kanneen irratti xiyyeeffadhee cirracha kalee yookiin renal stone or renal calcicle ka jennuun jechuudha. Kunis maalinni? Dhukkubni kun dhukkuba bal'inaan hawaasa keessatti argamu yoo ta'u dhibbantaa 8.8 irraa amma gara 13.2tti ol guddatee uummata keessattis argamudha. Dhukkubni kun kalee irraa jalqabee hanga afuuffee fincaanitti qaamota sirna fincaanii jiran kanneen akka kidney artery bladder kan jedhaman keessaa bakka tokkotti kan uumamu yookiin ujummoowwan afuuffee fincaanii jechuudha. Dur yeroo ijoollummaa keenya cirrachi xixiqqoon bishaan waliin seentee kan kalee keessatti haftu nutti fakkaateeti himamsa akkasiitiin guddachuu keenya hundi keessan ni beeytu. Cirrachi kalee garuu kalema dhuma keessatti walitti qabamuun kan uumamu malee cirracha xaafii wajjin nyaatte yookiin maal wajjin nyaatte inni jedhu sun dogoggora yaadota bulmaatii akka ta'e naa akka hubattan barbaada jechuun barbaada. Egaa kana wal qabsiisee
Tokko cirrachi kalee kan uumamu sababa isaa guutummaa guututti beekamuu baatus sababoonni akka ka'umsaatti ogeeyyiidhaan tarreeffamanii addunyaa irratti lafa jiran maalidha? Tokko bishaan gahaa dhuguu dhabuu yeroo nyaatota fudhannuu fi qaamonni akkasumas seelonni keenya barbaadan ta'uu gamanumaan isinii himuudha barbaada jechuu barbaada. Kan biraati dhukkuba sukkaaraan qabamuu furdachuun nyaata pirootinii ol ka'aa nyaachuu kan kana fakkaatanii fi cirrachi kun gosoota adda addaa qabaatus dhiibbaan inni namarraan ga'u wal fakkaataa akka ta'e beekamaadha. Maarree kabajamtoota hordoftoota kiyya eeyyeeti mallattoo dhukkuba kanaa bakka cirrachi jiru yookiin kaleen ujummoo fincaanii afuuffee fincaanii irratti hundaa'ee mallattoo garaagaraa akka agarsiisu quba qabdu. Tole gaariidha. Yeroo cirrachi kan kalee keessatti kuufamee taa'ee yeroo hedduu cinaacha keenya gama hubameen dhukkubbiin akka nutti dhagahamu hundi keessanitti amantu. Galatooma. Dhukkubni kun waggoota hedduuf narra turuu danda'a. Cirracha kalee keessatti kuufame kun osoo dhukkubbiin natti hin dhagahamin waggoota dheeraaf taa'ullee ni danda'a namoonni jedhan jira. Yaada kana nutis akka ogeeyyetti sheer goonaa jechuudha. Yoo kan ujummoo fincaanii yookiin artarii keessatti argamu ta'e immoo dhukkubbiin baay'ee hamaa fi nama obsachiisu yookiin obsa siilaachuu hin dandeenye kan cinaacha keenyarraa ka'ee gara qaama saalaa keenyatti garmalee gadi nama waraanuttis ni jira jechuudha. Cirrachoonni garmalee nama dhukkubsan warreen hammaan xixiqqoo ta'anidha. Sirriitti naa hubadhaa. Irraan isinii deebi'aa. Cirrachoonni garmalee nama dhukkubsan warreen hammaan xixiqqoo ta'anidha. Cirrachi gurguddaan yeroo hedduu kalee keessaa ba'ee gara ujummoo fincaanii seenuudhaaf dandeettii waan hin qabneef ujummoon fincaanii keenya baay'ee qaqallaa waan ta'eef akkanatti nama dhukkubsu jechuudha. Tole hordoftoota kiyya. Dhukkubbii kalee irratti dabalatee cirrachi kalee mallattoolee akka fincaan diimessuu yookiin dhiiga fincaa'uufaa kan fidu yoo ta'u kunis cirrachi kun qaama keenya fincaanii keenya yeroo dhiigsuu fi fincaan waliin wal makatee akka bahu taasisaa jechuudha. Cirrachi kalee yoo nama waliin ture ammuma nama keessa tureen miidhaa gurguddoo geessisaa deemaa jechuudha. Yeroo baay'ee qaama keessa ture kan hin yaalamne ta'ee sadarkaa itti miidhamni kalee dudduuba deebi'uu hin dandeenye yookiin sadarkaa kiroonikii ol aanatti kan cehu tahaa jechuudha. Kun ammoo dhukkubbiin cinaacha dhiigaa fincaa'uu mallattoo infekshinii kalee akka nyaanni ol deebi'u qaamni gubu amma fincaanu fincaan garmalee nama gubu fincaan hammaan xiqqaa'u ta'ee fincaan jechuudha ta'ee fincaa'uu fi yoo ofirratti arginu deemnee osoo kalee keenya baay'ee hin miidhamin ogeessa yaalaa mana yaalaa bira dhaqneetiin mirkaneeffachuu yookiin cheekaappuuf gochuu qabnaa jechuudha. Eeyyeeti nafaana jirtan jedheetiin yaada. Yaaliin isaa yeroo hedduu baqaqsanii wal'aanu yookiin kara baayoomeedikeeshin sarjarii jedhamuun kan raawwatamu waan ta'eef xaaxaa baay'ee qabaa jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee furmaata dhibee kalee itti deebinaati. Ammas barumsa jalqabe itti fufeetiin jira. Ceemsa muuziqaa kana booda walitti deebina. Eeyyeeti walitti deebineetiin jirra hordoftoota sagantaa kiyya tiiktookii Dr. Gaaddisaa Gadaa. Kun qophii urjii qaroo dhaloota gatiin fayyaa keetii meeqadha? Eeyyeeti yaaliin isaa yeroo hedduu baqaqsanii wal'aanuu irraa keessatti sadarkaa xiyya raadiyeeshiniitiin cirracha sana caccabsanii baasuudha waan ta'eef qormaata guddaa qaba jechuun barbaada. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyyaa waa'ee dhukkuba kaleedha. Inni guddaan hawaasni keenya hoo maal gochuu qaba? Namni tokko fakkeenyaaf kaleen osoo hin qabamin dura maal ta'uu qaba? Maal fa'aa of eeggachuu akka qabuu fi erga sadarkaan kaleedha itti dhagahame ammoo hoo gulantaa kamitti if wal'aanuu danda'a? Uf baraaruu danda'a? Akkasumas namoonni jireenyi itti mi'aayee maallaqni itti mi'aayee erga kaleen isaanii sadarkaa kiroonikii yookiin mallattoolee gurguddoo akka dhiigaa kana mul'isuu fi dalagaa isaan dhoowwuuf hafuura ammoo isaan ol deebisuu fi sadarkaa gubaatti yeroo isaan jijjiiraman dhufanoo akkamitti kana gochuu danda'an?
Galiin guyyaa guyyaa isaanii hoo sadarkaa sangaa hojiiwwan kalee sana yeroo hojjetan isaan dadhabsiisan dhuguma galii maallaqa isaan baraaruu danda'u godhanii jiru. Ogeessa fayyaa abaaruun duratti eeyyeeti ofii keetitti quba qabiin ammoo dhaamsa Dr. Gaaddisaati. Itti fufeetti jira barumsa dabalataa isinii kenna na faana turtan. Dhibeen cirracha kaleedha. Cirrachi kalee alaan dhufu kalema keessatti uumama jedha loojikiin saayinsiidha. Cirrachi kalee kaleedhuma keessatti kan uumamuuf wal qabatudha. Akkasumas coomni yookiin kolesteroolii dhangala'aawwan hin barbaachifne hedduun walitti qabamuudhaan bifa albuudaatiin kalee keessatti kan uumamanidha. Cirrachi kalee kun uumamuu sababa isaa guutumaan guutuutti wanti beekamu jiraachuu baatus qorannaan saayinsii kan ibsu garuu egaa tokkoffaan qaamni keenya bishaan gahaa dhabuu, dhukkuba sukkaaraatiin qabamuun, furdinni qaamaa garmalee dabaluu, nyaata pirootinaa ol ka'aa ta'e kan jennuun kolesteroolii kan jedhamu nyaachuu. Cirrachi kun gosoota adda addaa akka qabaatus dhiibbaan inni namarraan gahu garuu wal fakkaataa akka ta'e qorannaan altiraasaawundiidha akkasumas baayoomeetirik teekinooloojiin ni ibsa jechuu barbaada. Ogeeyyiin fayyaa sirriitti profeshin ta'an addunyaa gubbatti maal jedhu? Fayyaa taates dhibamtes ispoortii yookiin fiizikaal eksersaayis kun nama kamiifuu kan fayyaas kan dhibameef faayidaa guddaa qaba. Ispoortiin dhibbantaa 75 dhibba keessaa 75 dawaa ogeeyyii yaalaa hunda caala. Maaliif jennaan qaamni ispoortiidhaan ijaarame tokko bu'uura pirootinii akkasumas nyaatota faayibariif ayiranii wantoota adda addaatiif fudhattuu fi madaala dhiiga keetii fi kan tarsuuwwan dhiigaa irratti haa ta'uuti hiddoota seelii dhiigaa irratti dirqama isaanii akkasumas dhiigni yeroo isaa eeggatee haaromsi seelii yeroo isaanii eeggatee gochuu keessatti kanfart yookiin ammoo michummaa gaarii isinii qaba. Kanaaf gatiin fayyaa keetii tokkoof eeggannaan yeroo hunda torbaanitti ganama daqiiqaa 20-30 guyyaa 5 yoo ispoortii dalagdan garmalee dhagna keessaniif boca dhagna keessaniif fayyummaa keessaniif sanyii seelii oomisha gaarummaatiif murteessaadha. Ogeeyyii fayyaa kennaa kunuunsinu fayyaan faaya. Tole kabajamtoota hordoftoota kiyya warra afaan Oromoodhaan dhageenya ammoo akkasumas ammoo afaan Ingiliffaa egaa dhalli namaa kan afaan kee hin beekne afaan addunyaa waan hubachuu danda'a waan taateef isiniin jechuu barbaada. When we say yesterday's disease is yesterday disease. There are the many different disease, symptoms and treatment. It's impossible to explain all at once. So I will get to share with you by return. But for today, I focus on yesterday's sand or renal stone. This disease is the widespread disease in the community and 8.8% to develop 16.8% now in societies or population. This disease from yesterday's urine bladder is caused by the urine systems or kidney artery bladder. Back when I was the kid, I used to think that the small sun enters within that what happens to be collected in the sun. The cane sand is caused by not the fully known cause listed as lack of water, diabetes, fatigue, the high protein diabetes, eating. Even though this and had many different types of the amount of the peoples is the same. Symptoms of this disease show urine blow. If sand is wrapped in the cane, we often feel pain on our side. This pain can last us for many years. The sand that was the stain in the yesterday's could last 4 years without making us feel as any pain. If it's found
in the urinary tract or artery. We feel the severe and unbearable pain from our sides to our body. Sands are the most painful one, that are the smallest one. It is not the painful at the big sound comes of our yesterday's, and yesterday's sounds can also the symptoms such as urinating or bleeding. This is also sound when it bleeds our urine, it will mix with the urine. If sounds of yesterday's was with a person, it will the hurt the moment I stated inside. If it is not treated too much, it can reach a level where yesterday's a back pain can't be resolved. This is difficult to treat as it is. Chronic pain, blood, urination, symptoms of the kale infection like food body burn. Now, urine is burn, a title which urine, if we see urine on our own, she should get treated before our ankle is not too damaged. The treatment is often under the surgical as technology improved. It was the able breakdown without surgery, the help of the Joel Dr. Gaddisa. Thank you, everybody.